rabbiin hiriyaa gaarii isiniif haa kennu kan laphee keessan geessu dhugaan isiniin jedha baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa hiriyaa argachuu jechuun baay'ee ulfaataadha anaaf addadha isheen kanaaf sinima ashamaa akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenya rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu daawwattoota koo ani nagaa hoggalata rabbii naa galatuun isiniin jedha har'aan tana hiriyaa koo sapiraayis gochuu deemu maaliif sapiraayis godha wettan ishumuuji sapiraayis hin godhumoo laata akka wayyaa min ilaala waan hundaaf iyyuu sapiraayisii sana kana sapiraayis nama godhu yookiin immoo warqii wayitii yookiin immoo waan hadda ta'e sapiraayis nama godhu malee kana sapiraayis nama godhu jechuun keessanis hin oolu isheenis jechuun oolu isinis jechuu keessaa hin oolu garuu akka kiyyaatitti sapiraayis nama godhan iyyuu isadha kanaaf iyyuu sapiraayisii kana ilaala ala bayee ture ala bayee gaasiin hin jedhu paaspoortii koo sirreeffachuu deemee isaan uga sirreeffadhu deemee sapiraayisii kana fidee dhufe qaba sibitti inni waan daafiyyuu waan daafiyyuu sirreeffadheet mani sapiraayisii ishee godha maal isheen akka jettu daalaaltu maaliif sapiraayisii kana nan godhu maal natti maadhannatanii maaliifan kana fide siitanii kanaaf duute baddi dhugaa kanaaf duute baddi garuu manatti hin hojjetanna daakuu akka biyya keenyatti daakuu xaafii argachuu abaannu malee hin hojjetan isheen hin barbaaddu xaafii kana inni akkasitti hin argamu kanaaf iyyuu kanaaf duute akka baddu waan isheen garmalee jaalattu waan an beekuuf iyyuu waan isheen laala jettu laala dhugaa rabbii footee maaliif nam tokko kennaa waan gatiin guddaa yookiin immoo waan miidhagaa tokko garuu anaaf miidhagaan kanadha dhugaa rabbii kanaanas socho'a waan ta'eef jechuudha akka kiyyaatitti kun kanaanas socho'a waan ta'eef kana miidhagaan anaaf jechuudha kanaaf iyyuu isinitti mul'ata yaada barreeffamni isaa amma fidee dhufe alaa jechuudha. Injira dhugaa mareetiin akkuma kennaa hadda ta'ettiin anaaf addadha dhugaa rabbii fuutee dhiifa manaaf godhaa asirratti kan nyaata caaleen jiru kan biddeen caaleen jiru isumaaf hojjannaa waan ta'eef kanaaf iyyuu asirratti ilaalcha akkamii qabdi laata kana sapiraayis nagooti jettee kamitti yaadde laata isa dhamu kananda dhugaa rabbii fuutee waan mashiin jettu laala fili isheetti nimnee kana hin jenneeni kanaaf iyyuu mareen sirreessee bareechee akkuma kenna namaa kennan sanatti jechuudha yoon illee meeshaatti maru akkasitti argachuu baadhee hamma danda'amaa ta'e aguuguu yaada meega wanti nuti laala waan baatu dhugaa rabbii fanayyuu kolfina qabe laf jalaa dooshanii jecha ishee waan isheen naan jettu hin beeku garuu kana fakkaata akka kanatti maree jira garuu pilaasterii nan ittiin maxxansee kanaan miti maxxanfamu kennaani waan hin qabneef dhugaa asirratti waan hin qabneef malee kanaan miti kanaaf iyyuu waan isheen jettu narratti beekti laata sin jedha maaliif waraqaan furdaadha baay'ee furdaadha waraqaan isaa irratti beekti yaada waan isheen jettu ilaala kanaaf iyyuu abbaan kan keessa kaayee kanatti naa kennan suuqiidha jechuudha ishee kanatti naa kennan amma immoo garuu waraqaan ufnaa walitti ta'uu hin didu itti guddachuun walumaa gochuun hin danda'u keessa kaa'atu akkasii asirratti maal isin jechuu barbaada kennaa kana antuffatti moo ishee laaqafan garuu isheedhaaf irree amma afaan kiyya kanallee dhageessu isheen afaan walaayittaa softeen afaan oromoo sa'a kanaaf iyyuu afaan keenya garaagarummaa qaba isheen afaan kiyya kanallee dhageessu gaasiniin jedhu isheedha kan kana caaltu kennamuu qaba iyyuudha rabbiin ho'ee immoo ta'a maaliif isiniin jechuu barbaada kana jechuu barbaadiseetan namni hundumtu tokko miti dhugaa anaaf addadha isheen anaaf addadha
buleetti koo hin jedhes immoo isaa waliyyuu ta'uu dandeessi. Kanaafiyyuu dhugaan siniin jedha amma ishee kanaan yookiin isinis natti kolfuu dandeessu isheenis natti kolfuu dandeessi ani kanaaf miti isheedhaaf waa bakka guddaan qaba dhugaa rabbii bakka guddaa kan isinitti himuu hin danda'u. Garuu asumatti wal agarree nama biyya tokko haa ta'uu taanuu malee asumatti wal agarree waggoota baay'ee wajjin hojjannee gaafa tokkotti mufannee hin dhugaan siniin jedha. Namni gaa nuyi nama dhadhabaadha nama foonutiin dhukkubsannaami yoo dhukkubsadhe hojii hunda akka tashkarakkartee hojjechaa oolte dhugaa rabbiif siniin jedha. Iddoo buleetti koo taate kanan duraa naaf guutuu hojii koo sana guutuu na hojjechaa ooltu. Hojii sana hojjechaa oolte dhadhabee doon jedhin torbee tokko na dhukkuba torbee tokko ol akkasumatti na gargaaraa turte dhugaan siniin jedha. Innaa asirratti hoggaa si dhukkube kan madaamiidhaan sobdee ciistii namni dhanii itti bareechanii ho'isanii haasa'anii akka madaamiin keessatti beekamtuyyuu godhuun jiru. Ijoolleen humti biyya tokko taa'anii afaan tokko taatan hojjetan iyyuu jira. Asirratti anaaf addadha isheen. Maaliif isiniin jedha. Warroon nama wajjin hojjetan akkasitti jiraachuu dandeessan. Gaaris ta'uu danda'a, yaraas ta'uu danda'a. Hiriyaan hundumtuu namni hundumtuu nama tokko miti. Dhugaas isiniin jedha. Kanaafiyyuu anaaf addadha. Ani kana ishee madaallu dhufe ishee maal akkan jettuuf malee kennaa kana isheetti in xiqqaataan qalbii asii qoosa dhafan malee waan isheen jettuuf malee waan isheen jaallattuuf ni waan isheen jettuuf badaa jaallatte immoo biddeen kana haddadha dhugaa isiniin jedha. Biddeen illee maaltu jibbaa miti maaliif summaan guddanne waan ta'eef namni isa jibbu hin jiru haddadha isheen immoo hadda dhugaa isiniin jedha. Inni obsina biyyaa birmaa godhu inni obsina isheen obsitu. Kanaafiyyuu manatti illee hoggaa ofii keenya manatti baay'inaan hojjennaa ofii keenya jechuudha. Akkasumallee daabboo akkasuma biddeen ofii keenya nuti hojjetamuuf inni kun garaagarummaan isaa maanni biyyaa dhufa xaafidha. Kanatti garaagarummaan isaa. Kanaafiyyuu isheen waan badaa jaalattuufiyyuu kanaa kenni taatee tuffatti immoo narraa fudhatti immoo. Kana jechuun barbaada. Maaliif yoo ta'ani kennan illee xiqqoo hin qabu kanan jedhamu garuu annaa caalu kennan isa kana jedhu anaaf maaliif biddeen an caalan jira yaadu kanaaf uumama isheetti walumaan laalla lama jirtu maaliif ani bakkeen deeme waan paaspoortii koo sirreeffachuu deeme waan ta'eef isheen immoo hojii kunaaf hojjechaa jirti amma hin jirtu bakka qulqullinaa jirti. Dhugaa rabbi fuutee kan kooti garuu goshee nama hojjechaa jirtu kun anamma taa'ee akkasinitti haasa'u jechuudha. Dhugaa buleetti keessanii akkasitti noon jettan. Naa rabbiin hiriyaa gaarii isiniif haa kennu kan laphee keessan geessu. Dhugaan isiniin jedha. Baay'ee ulfaatadha yeroo ammaa hiriyaa argachuu jechuun baay'ee ulfaatadha. Anaaf addadha isheen. Kanaan siniima. Maaliif akka isheen ajajjuu miti maaliif hin dursa isinii kaasa afaan keenya gargar maal isiniin jechuu barbaade waan isheen dhageessu miti jecha isheen anis jedhu kanan dhageessu. Kanaafiyyuu anaaf isheen addadha. ሰላም ለእናንተ ይሁን የወገኔ ዩቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው አለን። እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬ ኢታችን ወገኔ ምን ሰርፕራይዝ የሚሰጥ እናያለን። አብረን ተከታተሉ። እንግዲህ ከእናንተ ያስማከች ጅርቲ ቆዳን ሳጋር ገርመለ ጥቆዳ አከታተን እንጀዳ ግን ቁጭ ብዬ ነው ቀርታ በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለም እንፈታ لازم እንፈታ አንድ لا ካርቶን ማለት አድርግ በጣም ትንሽ ስለሆነች ካርቶን ቀም ያስቀምጥ እዚህ ላይ አድርጊና ጠረጴዛው ላይ ምን ይመስልሻል? አን እንደዚህ ለአኒ ምን ይመስልሻል? እንደዚህ ስታይ ምን ይመስልሻል? ልብስ ነው። ተመልካቾቼ እስቲ እናንተም ገምቱ። እኔም ትንሽ ግራ ገባኝ። ምንድነው አላውቅም። ምን ይመስላል? እነሱ ምን ያውቃሉ? አንቺ ምን ይመስልሻል? አኒ ምን ይመስልሻል? ልብስ ነው። በቃ ልብስ ነው። بس ብለሽ ነው የምታስቢ? በቃ አንቺ እየሰጠሽ ምንም ብለሽ የሰጠሽው ስለወደደሽ ነው የሰጠሽው። ምንም ቢሆን እቀበላለሁ፣ ችግር የለም። ሂጂ አምጪ። የት ናት?
ትላንትና የሰጠሁሽ አንቺ ከሌጃ ከና ተከከነ ፍንጅራ ዱጋ ረቢ ፎቴ ከና ሰነሞቀው ማለት የተከታተ የለችም ካላስ እንደዚህ ነው ስጦታ ለካ ይሄን ካላስ ነይ ካላስ ነይ 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 ካላስ ነይ 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 ለካ ስጦታ እንደዚህ ነው የምወረወረው ማለት ነው። አገኘሽው? አገኘች። አያችሁ ጠዋት ነው። ጠዋት ስንት ሰዓት ነው? በዚህ ዱባይ 7 ሰዓት ነው። ጠዋት ነው የሰጠችው ስጦታ። አያችሁ አያችሁ ይታያል። ሽኩራን ታንክ ዩ። እቺን ኢትዮጵያ ድረስ ይሄ ነው እንደዚህ አድርጌ እንደማይተፈኝ እንደዚህ አድርጌ እሺ እሺ ጋሩስ ነው ተብለት ያለ እሺ ከነከኝ ከለች አካምቱ ጉድሰን ከነ አማጋ ነና ከፈች እንግዲህ ምን አንቺ ውስጥ ያለ ልብሽ ነው አልሽው። ሌላ ነገር እኔ ምን ይመስልሻል? ሌላ ምንም ይሁን በቃ አንቺ የወደደሽ የሰጠሽው ይቀበላል። ችግር የለም። አንቺ በቃ ካላስ ልብስና ልብስ ብቻ ነው ሳ ሌላ ነገር አይደለም። ምንም ይሁን ልብስም ይሁን ሌላ ነገር ይሁን ችግር የለም። እሺ እንደዚህ አድርገለ ካላስ ከፈች እንደ ልብስ እንጀራ ነው لا 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 سيري زالش ابدا አልደረሽበትም። እውነቴን ነው አልደረሽበትም። በቃ ልብስ ነው ይከፈት። ወልካቲቴ ይከፈት ይከፈት። አኔ ስጦታ ሽቶ ነው የሚወድ ይከፈት። ምንም ይሁን ቆይ አይደለም ስጦታ ሲጀመረ ሽቶ ነው። ያ ረቢ አዲ ከራላሽ ባል ተረደተ ያረክ አዲ በደ ተምራለሁ አርጋጌ ይከፈት። ሁለታችንም ጨበጨብ እንጂ እንደዚህ ለክፈች ባልሽ እህስ መልካም ወሬ አድርገሽ ክፈች ክፈች እና እናያለን። እንጀራ በጣም ነው የምወደው። በጣም ተመልካች አይታችኋል። ኢትዮጵያ እንጀራ ነው እዛ መጣ ምን ይዘህ መጣ ያለች ይወድሻለሁ። እሺ ሽኩራን አቆና ቤቢ እንጀራ ደግሞ በነገራችን ላይ በጣም ነው እኔ እንጃ እንደኔ ሰው ይወዳል ብዬ አላሰብም። አዎ እንጀራ በጣም ነው የምትወደው እሷ። እኔ ግን የቤት ነው የምወደው። እውነቴን ነው የምልሽ ፍቅር በጣም ነው የቤት ነው የምወደው ታውቃለሽ። እና እንደዚህ የሚገዛ እኔ አልፈልገውም። ለምንድን ነው ግን ይጣፍጣል። ለምንድን ነው የምጣፍጠው? የጤፍ እንጀራ ስለሆነ ያምራልም ይጣፍጣል። ግን የቤት ይሻላል። የቤት ስላችሁ አዎ ንጹህ ነው። የቤት ስላችሁ የቤት ደግሞ የፍርኖ ዱቄት በስተቀር ምንም ማለት ዱቄት ሌላ የለም እዚህ ቤት ማለት ነው። እናንተ ጋር ይኖራል መስለኛል። ግን እኛ ጋር ያለ የፍርኖ ዱቄት ብቻ ነው። ስለዚህ ስንጋገሩም እንደዛ አይሆንልንም። ቴስቱም ደግሞ አንድ አይደለም። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ጣፈጠም አልጣፈጠም የቤቱ ነው ሁሉ ጊዜ እሷ ጋር እንጣላለን። እሷ ገዝቼ እበላለሁ። ምክንያቱም የሀገራችንን እንጀራ ሽታው ምኑ ስለዚህ ነው ፈለገችው እና በጣም ነው የምትወደው። ለምንድን ነው ለእንጀራ ብር የምታወጪ? ሰርተን አንበላም እንደ እላታለሁ ሁሌ ማለት ነው። ሰርተን ቤት ውስጥ ሰርተን አንበላም ለምንድን ነው ብር የምታወጪ እላታለሁ። ለእኔም ለእንጀራማ
እሱን ይሄና ደግሞ ያኛው እኮ አንድ አይደለም ታውቂያለሽ። አዎ ጣዕሙ አንድ አይደለም፣ ግን ቤትሽ ውስጥ ምሳሌ የፈለገም ጣፈጠም አልጣፈጠም ንጽህና አለው፣ ደስ ይላል። ስንት መንገድ አቋርጦ ነው መመጣ አንቺ ያወጣሽ ቦታ እግዚአብሔር ያሙላሽ። ተባረኪ። በጣም ነው የምወድሽ ውዲት፣ ኑርልኝ፣ እድሜ ጤና ይስጥሽ። I love you. ታንክ ዩ ለካ ጠዋት ሰርፕራይዝ አማካ ሽሮም አለ በርበሬም አለ ቤት አኔ ከላስ ሽሮ ገለቲ